Akkam jirtu nagaa keessanii maatiiwwan Abdii Akaadaamii baga nagaa taatan. Egaa guyyaa har'aa kana barnoota baayoloojii isiniif qabadhee dhiyaadheera. Innis barnoota baayoloojii kutaa 11ffaati. Osoo gara barnoota keenya guyyaa har'aatti hin seeniin dura warri YouTube chaanaalii kanaaf maatii taatan like share godhaa. Akkasumas keessummaa yoo taatan subscribe gochuun dagatina jecha barnoonni keenya guyyaa har'aa waliin ilaallu baayoloojii kutaa 11ffaa grade 11 Biology Unit 1 Biology and Technology kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Unit 1 Biology and Technology kan jedhu kana jalatti Part 1 Learning from Nature kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Unit Learning Outcomes barnoota boqonnaa kanarraa bu'aan isin argattan yookiin kaayyoon barnoota boqonnaa kana kan ilaallu ta'a. After the successful completion of this unit, you should be able to adapt technologies from nature world. Technology one nature world yokin umuma adunya waliin kan wal bartan ta'a. And also illustrates the impact of biology and the technology on society and the natural world. Impact biology fi technology hawaasa irratti akkasumas uumama addunyaa yookiin environment irratti qabu kan ilaaltan ta'a. Impacting kana karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Positive impact yookiin negative impact ta'uu danda'a jechuudha. And also indicates the benefits of biology to technology and vice versa. Bu'aa bioloojin teknooloojiidhaaf taasisu yookiin bioloojin teknooloojiin bioloojiif taasisu maal akka ta'e kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas hariiroo bioloojii fi teknooloojiin waliin qabu kan ilaallu ta'a jechuudha, kan bartan ta'a jechuudha. And the last is recognize ethical issues in biology. Wantoota ethiksiidhaan wal qabatan bioloojii keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni qorannoo gaggeessu tokko etiksii akkamii akka inni eeguu qabu qorannoon inni gaggeessu san plant irratti ta'uu danda'a, animal irratti ta'uu danda'a. Etiksii akkamii akka qabaachuu qabu kan waliin ilaallu ta'a. Kanatti aansee barnoota keenya guyyaa har'aatti kan dabarru ta'a jechuudha. In today's part we will see three main topics. The first one is learning from nature, the second biology and technology, the last is the benefits of biology to technology. Guyyaa har'aa kana qabiyyeewwan sadan tokko kan waliin ilaallu ta'a. Inni jalqabaa learning from nature jechuun uumama irraa barachuu kan jedhu yoo ta'u, lammaffaarratti kan ilaallu biology fi technology. Biology maal akka ta'e, technology maal akka ta'e, hariiroon isaa waliin qaban maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Dhumarratti bu'aa bioloojiin technologyif taasisu yookiin technology'n bioloojiif taasisu maal akka ta'e tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Learning from nature. Objective of the lesson by the end of this video, you should be able to learn technologies from nature. Dhuma yookiin kaayyoon barnoota kanaa dhuma boqonnaa kanaatti teknooloojiiwwan uumamarraa ni barattu. And also recognize device copied from biological nature. Deviceewwan biological nature irraa yookiin biological mechanism irraa copy ta'an waliin kan wal bartan ta'a jechuudha. And the last is design devices from biological structural mechanisms. Deviceewwan yookiin materiaalii mataa keessanis biological structural yookiin mechanism wajjin kan wal fakkaatanis qopheessuu ni dandeessu jechuudha. And the first one is what is imitation? Imitation maal kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Nature
Nature is the physical, natural, and material world of life that exists without human intervention. Nature kan jennuun kun physically yookiin naturally akkasumas material world of life ta'e dhiibbaa dhala namaatiin ala kan argamudha jechuudha. It includes landscape series, for example, mountains, rivers and forests, water and forest ecosystems, weather organisms, for example, plants, animals and microorganisms, geological formation, example, rocks and minerals, celestial body like planets and stars, inanimate objects, for example, shells, bones and crystal. Nature is natural phenomena. It exists without human intervention. Nature kan jennuun kun uumamaan kan argamu jechuudha. Isaanis kanneen akka teessuma lafaa, qaama bishaanii, bosona, orgaanizimoota, bineeldota, biqiloota, teessuma lafaa fa'aa dabalatee uumamaan kan argamanidha yookiin namaan kan hin kalaqamne ta'uu isaanii kan nutti agarsiisudha. Organisms have well adapted structures and that make them survive on their immediate environment. Organismoonni lafa kanarratti adapt gochuuf structurii uummatu jechuudha. Structuriin isaan uummatan kun survive ittiin gochuuf jechuudha. Environmentii survive ittiin gochuuf. For example, snake yoo fudhanne venomii maddisiisa. Venomiin inni maddisiisuun lafa kanarratti ittiin survive gochuuf yookiin diinana akka hin nyaatamnee fi akkasumas biqiloota qoraattii qaban yoo fudhanne qoraattiin isaan baafatan sun lafa kanarratti ittiin survive gochuuf structurii isaan uummatan ta'uu isaa nutti agarsiisa. And also imitation. Imitation is designing technology from nature or copying technology from nature. Imitation kan jennu materiaalii yookiin dizaayinii teeknooloojiiwwan uumamarraa kalaqaman jechuudha yookiin kooppii ta'an. Scientists and engineers learn from nature through imitation of physical structure, shapes, materials and functional mechanisms of natural facts. Saayintistoonni fi injiinaroonni kan irraa baratan neecharii imitation gochuun yookiin kooppii gochuun physical structure ta'uu danda'a, shape isaanii ta'uu danda'a, material isaanii ta'uu danda'a, mechanismii yookiin dalagaa isaaniirraa materialiiwwan garaagaraa imitate kan taasisanidha jechuudha. And also, the better their understanding the diverse nature of biological materials, the better their ability to develop technologies. Naannoo keenya gadi fageenyaan sirriitti kan hubannu yookiin neecharii naannoo keenyatti argamu sirriitti biological neecharii naannoo keenyatti argamu sirriitti gadi fageenyaan hubachuun dandeettii nuti teeknooloojii guddisuu qabnus kan nuuf dabalu ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. And also using imitation of nature, they can sketch the biological structures, design functional mechanisms, and tune into more efficient technologies at macro or large and nano very small scales through imitation. Imitation nature irraa nuti itti fayyadamnu biological structure isaanii kaasuu yookiin sketch gochuu dizaayinii fankashinii isaanii yookiin dalagaa isaanii makaanizimii isaanii irraa dizaayinii qopheessuu dandeenya. Akkasumas tuunii meeloodiiwwan sagalee efficient kan ta'an macro or large irraa amma naannoo very small ta'anitti kan argaman imitationiidhaan ta'uu isaaniiti jechuudha. Soongiiwwan garaagaraas imitate kan ta'an
natural wantoota naturalidhaan argaman yookiin natureidhaan argaman kanarraa imitate ta'uu isaanii nutti agarsiisa. What are the technologies imitated from nature? Technology maaliif nature irraa imitate ta'e? The design and adaptation of many technology we utilize today imitated natural working system. Technology waan baay'een design yookiin adapt kan ta'an amma guyyaa har'aattis kan itti fayyadamnu imitate kan ta'an natural working system yookiin wantoota uumamaan jiran irraa kan copy ta'an ta'uusaa nutti agarsiisa. And also many technologies have been imitating birds, termites, spiders, bees, ants, and parts of human body since timeless. Technology waan baay'een isaanii imitate kan ta'an yookiin copy kan ta'an allaattota irraa, rirmarraa, sharariitii mitiirraa akkasumas qaamota namaatiin wal fakkeeffamanii hamma guyyaa har'aatti copy kan ta'an ta'uusaa nutti agarsiisaa jechuudha. Isaan kanneen gara fuulduraatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Fakkiin kun kan nutti agarsiisu productiiwwan adda addaa, oomishawwan adda addaa wantoota natureidhaan yookiin uumamaan argaman irraa imitate kan ta'an yookiin copy kan ta'an baay'ee hubachuu dandeenya jechuudha fakkii kana kan ilaallu yoo ta'e. Nature inspires scientists and engineers and serves as reliable sources of knowledge, ideas and concepts from which technologies can be developed. Nature yookiin uumamni saayintistoota akkasumas injiinaroota fi arkitekcharoota sirriitti hawwataa jechuudha. Isa kanarraa ka'uudhaan teknoolojii akka isaan konseptii ittiin teknoolojii develop taasisan akka isaan horatan kan taasisudha jechuudha. Baay'ee kan isaan hawwatudha jechuudha saayintistootaa fi injiinaroota akkasumas arkitekcharoota baay'ee kan isaan hawwatu akka isaan teknoolojii adda addaa kalaqaniif neechariin baay'ee kan isaan hawwatu. Buildings were made through the imitation of the mound architecture of termites that have chimneys, constant temperature and humidity. Buildingiiwwan garaagaraa imitate kan ta'an architecture of termite yookiin mound architecture of termite irraa jechuudha. Isaanis temperature isaanii constant kan ta'e akkasumas humidity isaanii constant kan ta'e jechuudha. Here we will see example of technologies that imitates nature. As jalatti kan nuti ilaallu teknooloojiiwwan garaagaraa yookiin fakkeenyota teknoolojii uumamarraa imitate ta'an yookiin copy ta'an tokkoon isaanii kan waliin ilaallu ta'a. The first one is swallow nests have inspired the house building design. Swallow nest kun yookiin simbirri mana ishee ijaartu ilaaluudhaan namoonni mana akka ijaarrataniif yookiin manni kan ijaarame swallow nest kanarraa ilaaluudhaan namoonni mana ijaarrachuu kan jalqabanidha. The second, weaving technologies imitated from the spider webs. Weaving technology copy kan ta'e yookiin imitated kan ta'e spider webs yookiin mana sharariitii ilaaluudhaan namoonni weaving technology yookiin diriirsuudhaan uffata kanneen akka uffata naxalaa gaabii garaagaraa qopheessuu danda'anii jechuudha. Spider webs ilaaluudhaan. And the building have been made through the imitation of the mound architecture of termites. Buildingiiwwan garaagaraas imitate kan ta'an mound architecture termite yookiin rirmi yommuu ishiin mana ijaartu ilaaluudhaan akkaataa saniin copy godhanii buildingiiwwan garaagaraa imitate gochuu danda'ameera. This building is mimic termite mound architecture that has chimneys with constant temperature and humidity.
Building kun building termite faana wal fakkaataa jechuudha. Termite moundin mana ishee yemmuu ijaartu manni isheen ijaartu kun porosii qaba jechuudha. Qaawwa qaba. Innis qilleensi akka seenuu fi akka bahu temperature dhaabbata akka ta'uuf porosiitti gootetti yookiin qaawwa qaba jechuudha. Buildingiinis akkasumas qaawwa garaagaraa qaba karaa ittiin temperature galu yookiin balbalawwan qaba jechuudha. For example, East Gate buildings are copied from mound architecture of termites. The first heavy aircraft technology was designed by imitating birds. Aircraft engineers designed aircraft wings and their flight techniques by imitating the wings of birds and bats. Aircraft technology is designing isaa imitate kan ta'e bardiidhaan wal fakkaata yookiin allaattota wal fakkaata jechuudha. Xiyyaarri imitate kan ta'e allaattotarraa jechuudha. Akkasumas aircraft wingin yookiin kochoon xiyyaaraa imitate kan ta'e kochoowwan allaattotarraa kooppi ta'e wal fakkeeffametti imitate ta'e jechuudha. And also engineers imitating human eyes made the technology of photograph camera. Ija namaa ilaaluudhaan injineroonni yookiin ija bineeldotaa ilaaluudhaan photograph kaameraa yookiin kaameraa suura ittiin kaasan qopheessuu danda'aniiru jechuudha. The movement of biorobots was designed from the movement of kangaroo. Fakkeenya biorobots kan fudhannu yoo ta'e movementiin isaa movementii kangarootiin kan wal fakkaatu jechuudha. Akkaataa kangaroon ittiin sochootu ilaaluudhaan biorobots sochii kangaroorraa imitate godhanii kan qopheessanidha jechuudha. Injection needle technology was copied from mosquito provox. Lilmoon injection yookiin qoricha ittiin waraanan provoxii mosquitootiin wal fakkaataa jechuudha. Yookiin provoxii mosquitoorraa imitate kan ta'e ta'uu isaa nutti agarsiisa. The sensor of the electrical device were imitation of biological neurons. Electrical device sensoriinis kan imitate yookiin copy ta'e niwurooniidhaan wal fakkaata jechuudha. Sirni electrical systemii fi sirni niwuroonii kan wal fakkaatudha jechuudha. Cutting saw was imitated from the nature of the sharp teeth of animals. Cutting saw like wood cutting saw or metal cutting saw, it has imitated from sharp teeth of animals. Cutting saw kan jennuun kun sibiila wantoota sibiila ittiin murru ta'uu danda'a, wantoota muka ittiin muran ta'uu danda'a. Inni kun kan imitate ta'e sharp teeth animaalii yookiin ilkaan animaalota ittiin wal fakkeeffameeti jechuudha. Fakkeenyaaf magaasii fudhachuu dandeenya, akkasumas giriindarii fudhachuu dandeenya. Synthetic bulletproof vests are imitation of the spin silks of spiders. Synthetic bulletproof yookiin ballistic vests kan jennuun kun imitate kan ta'e yookiin copy kan ta'e spin silks of spideridha jechuudha. Bulletproofing kana kan fayyadan warreen militarii ta'an yookiin poolisii ta'anidha jechuudha. Spin silk spideriinis special gland abdomen ishee jalaa qabdi jechuudha. Inni kun special gland kana maddisiisti. Inni kun isheerra balaa ittisa jechuudha. Bulletproofing kunis militarii warra ta'an yookiin poolisii warra ta'an garaacha isaan irratti hidhatu balaa isaan irraa ittisuuf yookiin armi faayirii resist isaan irraa gochuuf
kan tajaajiludha jechuudha. Ceramics are an imitation of the nature of crack resistance shellfish exoskeleton. Ceramics kan fudhannu yoo ta'e koppii kan ta'e shellfish exoskeleton jechuudha. Exoskeleton shellfish dhaan kan wal fakkaatu jechuudha ceramics. And robotic arm was imitated from elephant trunk. Robotic arm kunis koppii kan ta'e elephant trunk irraa yookiin kumbii arbaa irraa ta'uusaa nutti agarsiisa. Bullet train design. The noses front of bullet trains have been designed by engineers imitating the shape of the beaks of kingfishers when they dive into the water. Bullet train yookiin nosii yookiin frontiin bulleeti kun imitate kan ta'e biikii kingfisher irraa jechuudha. Gosa bardii ta'e biikiin isaa kun bullet trainiidhaan wal fakkaata. Nosii yookiin funyaan yookiin fuuldura bullet yookiin baaburaatiin wal fakkaata jechuudha. Biikiin kingfisher kun jechuudha. Isarraa imitate ta'uusaa nutti agarsiisa. And also the last topic is talk about the benefits of biology to technology. Topicin keenya gara dhumaarratti argamu faayidaa biologiin teekinooloojiidhaaf yookiin bu'aa biologiin teekinooloojiidhaaf taasisu maal akka ta'e kan ilaallu ta'a. What is the use of biology in technology? Biologiin teekinooloojii keessatti bu'aa maalii qaba? There are many benefits of biology to technology. Biology teekinooloojiidhaaf bu'aawwan baay'ee buusaa jechuudha. Biology is a source of materials that enable us to imitate, design, adapt and develop modern technologies and solve complex human problems. Biology source materiality jechuudha. Innis wantoonni garaagaraa imitate yookiin koopii kan ta'an yookiin design kan ta'an niifi teekinooloojiiwwan haaraa develop kan ta'an akkasumas probleemiiwwan yookiin rakkoowwan walxaxaa dhala namaa kan hiikaman karaa bioloojii kanaan bioloojiin soorsii materiality jechuudha. Akkasumas materiaaliiwwan adda addaa nature biological nature kanarraa imitate ta'anii modern technology haaraan akka yookiin modern technology akka guddatuuf gahee qaba jechuudha biology. And also the diversity of nature stimulates the development of new technologies. And scientists and engineers imitate nature to innovate, problem solve and expand their scientific understanding. Nature sirriitti hubachuun saayintistoonni yookiin injiinaroonni nature irraa wantoota adda addaa kalaqawwan haaraa rakkoowwan adda addaa akka furaniif akkasumas saayinsii akka isaan hubataniif gadi bal'inaan gadi fageenyaan akka isaan hubataniif taasiseera jechuudha wantoonni nature irraa imitate ta'an kun. Here we talk about a few examples of the benefits of biology to technology. First, medicinal plants. Many biochemical substances in plants have been used to develop medicines. Medicinal plant kan jennu biochemical substance plant keessatti argamu medicine akka qophaa'uuf kan gargaarudha jechuudha. Scientists have imitated nature to develop artificial version of the biochemical substances. Scientistoonni imitate kan taasisan develop artificial version medicinal plant kanarraa biochemical substances isaanii fudhachuuf medicine qopheessuu danda'aniiru jechuudha. The second one is gene engineering and biosynthetic materials.
Scientists have imitated the nature of human, animal, and plant genes. Geeniiwwan saayintistoonni geeniiwwan akka namaa, geenii bineeldotaa akkasumas geenii biqilaarraa imiteet godhanii jiru jechuudha. The second is gene engineering and biosynthetic materials. Scientists have imitated the nature of human, animal, and plant genes. Saayintistoonni jarii kanneen akka namaarraa, bineeldotarraa, biqilootarraa geenii imiteet yookiin koopii gochuu danda'aniiru jechuudha. And also the uses of imitating genes include gene engineering to cure genetic condition and the creation of biosynthetic materials to repair damaged body tissues. Gene engineering means it is the process of changing or modifying the genes or DNA of an organism to give it new traits or abilities. Genetic engineering jechuun adeemsa geenii ittiin modify godhan yookiin geenii koop godhan jechuudha. Geenii tokko fudhachuudhaan yookiin geenii orgaanizimii tokko fudhachuudhaan adeemsa geenii orgaanizimii biraatti transfer gochuudhaan geenii orgaanizimii haaraa ittiin uuman jechuudha. And also scientists take a piece of DNA from one organism and insert into another. For example, making insulin by inserting the human insulin gene into bacteria. Insulin yoo fudhanne gene insulin namarraa fudhame bacteria transfer gochuun yookiin insert gochuudhaan kan qophaa'udha. And the second example, creating pest resistance plants like BT cotton. Pest resistance plants qopheessuun danda'ama jechuudha. And the last, producing genetically modified foods that last longer or grow faster. Akkasumas biqiloota yookiin nyaata long life shelf yookiin yeroo dheeraa turuu danda'u akkasumas dafee ga'uu danda'u genetically modify kan ta'e oomisha genetically modify ta'e qopheessuun ni danda'ama jechuudha. The third is building design. Engineers have imitated the mound architecture of termites in the design of buildings with chimneys which have constant temperature and humidity. Why kana duras ilaalleerra. Bullet train design. The noses or front of bullet trains have been designed by engineers imitating the shape of the beaks of kingfisher when they dive into water. Bullet train design yookiin baaburri dizaayiniin baaburaa noozin isaa yookiin firoontiin isaa biikii kingfisherii kanaan kan wal fakkaatu ta'uu isaa jechuudha. Kanas ilaallee irra dabarree jirra irra deebidha jechuudha. The last topic is uses of technology in biology. Technology biology keessatti gahee akkamii qaba? What are the uses of technology in biology? The use of technology in biology are the ways in which technological tools can be applied to solve various human problems. Technology gaheen in biology keessatti qabu karaa technological tools yookiin materials fayyadamuudhaan rakkoo dhala namaa ittiin furuudha jechuudha. It is a practical application of biotechnological instruments or products in providing required human services and investigation of new biological questions. Practical application ta'e biotechnological instruments fayyadamuudhaan gaafiiwwan namootaa ittiin deebisuu yookiin biological questionii investigate new biological questionii ittiin investigate gochuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. We talk about biological studies that use technological tools include the first is biochemical studies. Biochemical studies are helpful to investigate information on
carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids. Biochemical study or biomolecular study jedhama jechuudha. Inni kun biomolecular kan ta'an kanneen akka carbohydrate, protein, lipid fi nucleic acid ittiin qo'achuuf kan nu gargaaru jechuudha. The second is biomedical studies deal with providing detailed of information on the chemical components of medicinal plants. Biomedical study kan jennuun kun chemical component yookiin qabiyyee keemikaalaa medicinal plant yookiin biqiloota qorichoomaaf ta'an keessa jiru ittiin qo'achuuf kan nu gargaaru biomedical study jedhama. And also the third one is biophysical studies are the science of using physical device to gather biological information at all scales of biological organization or molecular organismic and population. Biophysical study kan jennu physical device itti fayyadamuudhaan biological organization kan ta'an kan akka molecular organismii yookiin population isaanii ittiin qo'achuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Environmental studies dealing with the interaction of human with the environment. Environmental study hariiroo namnii fi naannoon waliin qabu kan qo'atudha jechuudha. Bioinformatics, it is a scientific discipline involving computer technology to collect, store, analyze, and disseminate biological data and information or DNA and amino acid sequences. Bioinformatics kan jennu scientific discipline ta'ee computer technology fayyadamuudhaan data ittiin collect, store, analyze, disseminate or arrange ittiin gochuudhaan kan nu gargaarudha jechuudha. Biological data keenya ittiin sassaabachuuf, ittiin kuusuuf, ittiin adda baasuuf yookiin ittiin arrange gochuuf computer technology itti fayyadamuudhaan kan itti gargaaramu bioinformatics jedhama jechuudha. Biogeographical information is the study of the distribution of species along with geographic ecosystem through geological periods. Biogeographical information immoo kan inni qo'atu faffaca'insa sanyiiwwan biqilootaa ta'uu danda'a, bineeldotaa ta'uu danda'a, microorganismoota ta'uu danda'a. Geographical ecosystem isaanii yookiin geological periods isaanii wajjin kan qo'atu biogeographical information jedhama jechuudha. Here we will talk about example of some common technological devices. A digital thermometer, it is an instrument used for measuring body temperature. An average healthy person of body temperature around 37 degrees Celsius. Digital thermometer kan jennuun kun mana yaalaa keessatti kan ittiin tajaajilamnu body temperature yookiin body temperature qaama namaa ittiin safaruuf kan ooludha. Akkasumas namni fayya qabeessi tokko temperature isaa average hamma 37 ta'uu danda'a jechuudha. Pregnancy urine test. A pregnancy urine test is a tool that checks if woman is pregnant or not by detecting the amount of the hormone human chorionic gonadotropin or HCG produced in the placenta around 6 to 10 days after fertilization in either the urine or pee or blood. A pregnancy test kan jennuun kun namni tokko ulfa ta'uu fi ulfa ta'uu dhabuusaa kan ittiin detect goonu yookiin kan ittiin adda baasnu jechuudha. Saampilii fincaanii fudhachuudhaan pregnancy test kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha.
Innis fertilization taasifame guyyoota 6-10 gidduutti booda jechuudha. Fertilization booda guyyoota 6-10 gidduutti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. And also the test result in one line is a control line showing negative or no pregnancy, and the other line, 2 lines, confirms the existence pregnancy. Result isa kan ittiin adda baasnu laayinii tokko qofa kan agarsiisu yoo ta'e laayiniin inni sun maal jedhama? Control line jedhama jechuudha. Yookiin negative dha jechuudha. Yookiin immoo namni sun dubartiin sun ulfaa miti jechuudha, hin ulfoofne jechuudha. Yookiin immoo laayinii lama kan nutti agarsiisu yoo ta'e namni sun yookiin dubartiin sun ulfa ta'uu ishee nutti agarsiisa jechuudha. Laayinii irratti hundoofne kan adda baasnudha. If it is one line, negative or no pregnancy. If it is 2 lines, indicate a pregnancy. The diabetic blood test. It is a tool to measure the level of blood sugar taking sample blood from fingertip. The diabetic blood test kan jennu kun sukkaara dhiiga keessaa amma sukkaaraatti safaruuf kan ooludha jechuudha. Normal blood sugar in a fasting blood sugar level less than 100 milligram per daily liter or 5.6 millimole per liter is a normal. A fasting blood sugar level from 100 to 125 milligram per daily liter on average, or 5.6 to 6.9 millimole per liter in average. Namni tokko nyaata otoo nyaati kan qoratamuu fi otoo nyaatiin dura kan qoratamu yoo ta'e amma sukkaara isaa wal qixaa miti jechuudha. Nyaata osoo nyaatiin dura kan qoratamu yoo ta'e sugar levelin isaa 100 gadi ta'a jechuudha. 100 milligiraamii daily litirii per daily litirii ta'a. Erga nyaata average dhaan garuu normal blood sugariin kun 100 kaasee hamma 125 milligram per daily liter yookiin 5.6 to 6.9 millimole per liter ta'uusaa asumaan akka hubattan sinin jedha. An HIV test. It is a detector to identify infection with the virus or not. HIV testing kun vaayirasii jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa test kan ittiin goonudha jechuudha. Microscopes. Microscopes used to magnify objects. Microscopii jechuun wantoota guddisee yookaan objectiiwwan guddisee kan nutti agarsiisu kanneen ija qullaatiin mul'achuu hin dandeenye, kanneen akka microorganismoota, kanneen akka seelii biqilaa, seelii bineeldaa, akkasumas mana yaalaa keessatti dhibeewwan garaagaraa ittiin detect gochuufis kan nu gargaarudha jechuudha. Computer Information Technology Scanning or CTC. It is a device used to investigate information on disease or cancerous areas of the human body. Computer Information Technology Scanning or CTC kun kan inni nu fayyadu dhibeewwan garaagaraa ittiin detect gochuuf yookiin iddoo kaansariin qaama namaa keessatti mul'atu ittiin detect gochuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Computer tomography scan or CT scan is X-ray technology used to take many X-ray picture of the body used to detect and screen for variety of disease and conditions. Computer tomography scan or CT scanning X-ray baay'ee kan fayyadamu ta'e X-ray dhaan fayyadamuudhaan dhibee piikcharii kaasuudhaan iddoo dhibeen jiru kan nutti agarsiisu CT scanning jedhama jechuudha. Innis dhibeewwan baay'ee ta'an adda baasuuf kan ooludha jechuudha.
And positron emission tomography, PET scan. It is an imaging technology device used to check for disease or information in areas with cancer in the human body. Positron emission tomography or PET scan kan jennuun kun technological device ta'ee iddoo dhibeen jiru check ittiin gochuuf yookiin iddoo kaansariin qaama namaa keessa jiru ittiin adda baasuuf kan ooludha jechuudha. Also, it is uses a special dye containing radioactive tracer that is swallowed or inhaled or injected into an arm vein conditionally. And it visualizes and measures changes in metabolic process and physiological activities like blood flow, chemical composition and absorption. Positron emission tomography yookiin PET scanning kun kan inni fayyadamu special diet fayyadamaa jechuudha. Special diet fayyadamuudhaan special diet kun radioactive tracerii of keessaa qaba. Namni otoo PET scanning jala hin galin dura special diet radioactive tracerii kana ni liqimsa yookiin immoo inject ta'a jechuudha. Armii isaarratti inject ta'uudhaan sana booda PET scanning jala galuudhaan iddoo rakkoon jiru ni agarsiisa jechuudha. Akkasumas metabolic processing yookiin physiological activity kanneen akka blood flow, chemical composition, absorption irratti rakkoon jiraachuu isaa kan nutti agarsiisudha jechuudha PET scanning kun. PET scan is a medicinal imaging test that helps doctors to see how organs and tissues inside the body are working. Body yookiin tissue akkaataa kamiin dalagaa akka jiru nutti agarsiisa jechuudha PET scanning kun. Fakkeenyaaf brain scanning ilaaluu dandeenya. Fakkii kanarratti bireeniin dalagaa akkamii akka inni dalagaa jiru rakkoon jiraatu PET scanning kanarratti nutti agarsiisa jechuudha. Akkasumas special dye kan fayyadamu ta'uusaa nutti agarsiisa PET scanning. And the geographical position system or GPS, geographical position system is a device used to collect biogeographical information or biological data on landscape mapping, plants, animals and human movements. GPS kun kan inni fayyadamu data ittiin collect gochuuf jechuudha. Biological data ittiin collect gochuuf kanneen akka teessuma lafaa, iddoo itti plantiiwwan argaman, iddoo itti animaaliin argaman, akkasumas sochiiwwan namootaa ittiin collect gochuuf jechuudha. Biological data ittiin sassaabachuuf kan nu gargaaru GPS yookiin geographical position system jedhama. And the last is 100 body fat calculator. 100 body fat calculator device used to measure body fats. 100 body fat calculator kun immoo cooma qaama keenya keessa jiru ittiin safaruu kan tajaajiludha jechuudha. In this section you have learned about 3 main contents. The first is learning from nature. Second, biology and technology. That is the benefits of biology to technology. Learning from nature jechuun uumamarraa barachuu kan jedhu ilaalleerra jechuudha. Kontentiiwwan yookiin qabiyyeewwan sadii guyyaa har'aa kana waliin ilaalleerra. Inni jalqabaa uumamarraa barachuu kan jedhudha. Biology fi technology kan jedhu biology maal akka ta'e, technology maal akka ta'e, akkasumas bu'aa biology technologyidhaaf qabu, akkasumas technology biologyidhaaf qabu ilaalleerra jechuudha. Learning from nature kan jedhu jalatti nature is a natural or physical world life that exists without human intervention. Nature kan jennuun kun uumamaan yookiin wantoota fiizikaalawaa yookiin laafii uumamaan argamu ta'ee dhiibbaa dhala namaatiin yookiin kalaqa namaa
dhala namaa kan hin taane ta'uusaa ilaalleerra. Isaanis kanneen akka landscape, ecosystem, organism, geological formation, celestial body, inanimate object types of nature jechuudha yookiin uumamaa wantoota argamanidha jechuudha. Dhiibbaa dhala namaatiin ala kan argaman ta'uu isaaniiti jechuudha. Akkasumas imitation maal akka ta'e ilaallee jirra jechuudha. Imitation jechuun wantoota uumamaan argamanirraa dizaayiniiwwan teeknooloojii garaagaraa koopii gochuu jechuudha. Akkasumas neechariin saayintistootaa fi injiinaroota akkasumas arkiteekcharoota inspire taasisa jechuudha. Akka isaan teeknooloojikaal piroodaaktii garaagaraa qopheessaniif kan isaan inspire taasisudha jechuudha. Akkasumas fakkeenyota divaayizii neecharii irraa imiteet ta'an adda addaa ilaallee irraa jechuudha. Fakkeenyaaf swallow nest irraa haawusiin imiteet ta'eera. Akkasumas aircraftiin bardii irraa bullet train design from beaks kingfish of birds and also buildings imitate from architecture mound of termites. Wave technologies imitate from spider webs, bulletproof vests from spider movement of biorobots are imitated from kangaroo, and many technologies are imitated from nature. Nature kanarra teeknooloojiiwwan hedduun isaanii teeknooloojiiwwan baay'een koopii ta'an jechuudha. Amma guyyaa irraatti teeknooloojiiwwan yookiin divaayiziiwwan garaagaraa itti fayyadamnu divaayiziiwwan garaagaraa saayintistoonni arkiteekcharoonni koopii taasisan neecharii yookiin baayoloojikaal neecharii irraa ta'uu isaanii istiraakcharii isaanirraa mekaanizimii isaanirraa fiizikaalii isaanirraa imitate kan ta'anidha jechuudha. And also the second part is biology and technology. Biology maal akka ta'e akkasumas teeknooloojii maal akka ta'e ilaalleerra jechuudha. Biology jechuun waa'ee lubbuu kan qo'atu ta'ee istiraakcharii isaanii, fankashinii isaanii, guddina isaanii, evolutionii isaanii akkasumas wal hormaata isaanii kan qo'atudha jechuudha. Teeknooloojiin immoo kan inni qo'atu saayintifiik appilikeeshinii ta'ee mala ittiin yookiin dandeettii ittiin akkasumas adeemsa teeknooloojikaal tuulsiitti fayyadamuudhaan rakkoowwan dhala namaa rakkoowwan garaagaraa ittiin adda baasnudha jechuudha. Baayoloojiin bu'aan inni teeknooloojiidhaaf buusu sources of material jechuudha. Maateriyaaliiwwan baayoloojikaalii ta'an adda addaa imitate kan ta'an yookiin dizaayin kan ta'an baayoloojii irraa jechuudha. Teeknooloojikaal tuulsiin adda addaa baayoloojii irraa imitate ta'an jechuudha. And the last is the benefits of biology to technology. Bu'aan baayoloojiin teeknooloojiidhaaf qabu maal akka ta'es ilaalleerra kan guyyaa irraa asuma irratti xumurraa. Next topic part 2 1.3 impacts of biology and technology on society and the natural world and ethical issues in biology kan jedhu yeroo itti aanu kan waliin ilaallu ta'a. Guyyaa irraa kan isiniif qabadhee dhiyaadhe xumureen jira. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuun dagatinaa jecha galatooma.